Sena jijjiirama galmee dubbifama. Baay'ee gammadeen isin tajaajila. Ani afaan sadiinan tajaajila, afaan Oromoo, afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliziitiin. Gaafan afaan Oromootiin tajaajilu gammachuu kana hin jenne natti dhaga'ama. Maaliif afaanin yeroo tokko ittiin sirbaa tureen nama waaqeffadha. Maqaa Waaqayyo haa eebbifamu. Kanaaf carraa kanaaf baay'een Waaqa galateeffadha. Waaqayyo sin eebbisu. Haleluuyaa. Ameen. Maqaa Waaqayyo eebbifamu. Afuuraan fageenyi hin jiru. Isin Minisootaa jirtu, ankunoo Virgiiniyaa mana koo keessa taa'een jira. Waaqi keenya yeroo tokkotti iddoo hundumaatti argama. Waaqayyo har'a nu gidduutti argamee nutti dubbata. Sagalee isaa kana keessa ergaa nutti dubbata nan amana. Kanaaf Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee gammadeen isin tajaajila. Ijoollee keenya warra dargaggoo baay'een jaalladha. Baay'een ba'aa qabaa fi namooti Waaqayyo namoota gugurdaa isaan keessaa akka kaasu dhugaadha. Laphee koorraa hawwii kooti. Kanaaf iddoo tokko tokkotti Waaqayyo carraa naa kennee ijoollee warra asitti dhalatanii iddoo tokkotti ji'a 8 barsiise. Ijoollee addanatti dhalatan afaan Ingiliziitiin. Akka nama dhalee hawwii mucaa kun natti fakkaatu. Kanaaf amma dargaggoota as keessa jirtanii Waaqayyo namoota gugurdaa isin keessaa habaasu akka abbaattiin isin eebbisa. Lafuma jirtanitti ameen jedha. Maqaa Waaqayyo eebbifamu. Kanaaf Waaqayyoon baay'een galateeffadhaa. Gara ergaa kootii hin deema. Waaqayyo laphee koorra kaa'e. Ergaa lama keessaati baay'ee yaadaan ture. Ergaa gara biraanis laphee koorra ture. Eegan waa'ee sagantaa kanaa dhaga'e. Isa sana yaadee isa kanatti laphee koorra caallaanin isa kana fudhee dhufe. Ergaan amma dabarsuuf jedhu hin sodaatin isa jedhu kana iddoo adda addaatti tajaajileera. Awurooppaa iddoo tokko tajaajileera. Waldaa keenyatti waggaa haaraan gaafa seene konfiraansii keenya waggaa achirrattis tajaajileera Amaariffaadhaani. Iddoo tokko tokko tajaajileera. Har'as laphee koorra gooftaa maaliifi Waaqayyotu beeka eenyu akka sagalee barbaachisu Waaqayyotu beeka. Kanaafi sagalee dubbatamu laphee keenyarra kaa'a Waaqayyo. Kanaafi gooftaaf abboommee dhufeera akka gooftaan isinitti dubbatu nan amana. Laphee banaadhaan dhaggeeffadhaa. Ulfinni hundumtuu Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Iddoo tokko dubbifnee wajjiniin kadhannee of course kadhata obboleessa kootiitti baay'een eebbifame Waaqayyo si haa eebbisu. Daballee xinnooma kadhannee gara ergaa kootiitti hin deema. Faarsaa Daawit boqonnaa 23 baafnee wajjiniin dubbifna. Waaqayyo tiksee kootii ani homaan dhabu. Inni marga lalisaa keessa akkan boqodhu hin godha. Gara laga itti aara galfataniittis na geessa. Inni lubbuu koo anatti hin deebisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaarra na geggeessa. Ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoon adeemeyyuu hamaan anatti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati ana wajjin jirta. Uleen keetiif dhaabbiin kee ana hin jajjabeessa jedha. Lakkoobsa 4 irran deebi'a. Maal jedha afaan Ingiliffaatiin? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil jedha. Bowwaa dukkanaa sodaachisaa isa jedhu gaaddidduu du'aa jala yoon deemeyyuu jedha afaan Ingiliziitiin. Kanaafi isa fudhanna. Gaaddidduu du'aa jala yoon deeme ati na wajjin jirta homaan sodaadhu jedha. Akka sanatti naa fudhadhaa. Utuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii naaf hin qopheessita. Mataa koos dhadhaa ejersaa hin dibda. Xoofoon koos guutee irraa hin dhangala'a. Eeyyee bara jireenya koo hundumaatti gaarummaa keef arjummaan kee ana duukaa hin bu'u. Guyyoota kana hundumaafis mana Waaqayyoo keessa nan jiraadha jedha. Maarqos
5:36 immoo Yesuus garuu waan dubbatan sana homaachuu utuu hin fudhatin geggeessituu mana sagadaa sanaan hin sodaatin amani duwwaa jedhe. Haleluuyaa. Lafa jirtanittuun sagalee keessanii hin dhageenye ana wajjin jedhaa hin sodaatin amani malee jedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamuun kadhanna. Yaa Waaqayyoo baay'ee si galateeffanna. Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Israa'el, Waaqa macaafa qulqulluu, Abbaa Ilma Hafuura qulqulluu sadan Waaqa tokkichaa, Abbaa Gooftaa keenyaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Sagantaa kanaaf baay'een si galateeffadha. Har'a yaa Waaqayyoo saba koo dura dhaabbadhee afaan yeroo tokkoon ittiin sirbaa ture. Haleluuyaa. Har'a gooftummaa Yesuus Kiristoos, fayyisuu Yesuus Kiristoos akkan dubbadhuuf carraa kana waan na laatteef laphee korraan si galateeffadha. Thank you. Ulfinni hundumtuu siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin har'a obbolaan koo lafuma jiranitti yeroo dhaggeeffatanii laphee banamaa kenniif. Anis garbichi kee hafuura kootiin malee humnaan miti jedha sagaleen Waaqayyoo. Haasaa danda'eef miti, afaan danda'eef miti, garuu gargaarsa keetiin, hafuura keetiin narratti kottu, arraba kootti dhimma ba'i, qaama kootti dhimma ba'i. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka ta'utti akkan sagalee kana barsiisu lallabu ati na gargaari. Jenodos kerroma adula diabosa. I surrender all. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati na gargaari. Kana kan hin jaallanne humni seexana maqaa Yesuus Kiristoosiin haa hidhamu. Ulfinni nuti siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Kuma lama jedhee har'a hin sodaatin sagalee jedhu irratti kan hin dubbadhu. Faarsaa Daawit amma dubbifnee faarsaan Daawitii chaaptarii 50 qaba. Isa keessaa faarsaan Daawit tokko tokko raajummaa of keessaa qaba. Tokko tokko galataa, tokko tokko waa'ee waaqeffannaa, tokko tokko waa'ee lolaa ergaa adda addaa qaba. Faarsaan Daawit 23 raajummaa warra of keessaa qaban keessaa tokkodha. Faarsaan Daawitii ijoolleen Waaqayyoo warri lammata dhalatan, warri Yesuus Kiristoosiin gooftaa koo jedhanii fudhatan yeroo ammaatti akka isaan itti jiraachuun irra jiru nutti dubbata. Addana keessatti faarsaa Daawit kan argine faarsaan Daawitii lakkoofsa 6 qaba. Ergaa gugurdaa baay'ee keessaa ba'uu danda'a. Achi keessa provisioning jira, waan nu barbaachisu nu gochuu, eegumsi Waaqayyo jira, geggeeffamuu Waaqayyoon geggeeffamuun jira, ayyaanaaf araarri Waaqayyo jira, waa'een bara baraas jira. Garuu as keessa har'a akka ilaallu kan hin barbaadu lakkoofsa 1, lakkoofsa 4, lakkoofsa 5 isarra deebi'eetan dubbisa. Lakkoofsa 1 Waaqayyo tiksee kootii ani homaa hin dhabu jedha. Lakkoofsi 4 immoo ani bowwaa dukkanaa yookaan gaaddidduu du'aa sodaachisaa keessa yoon adeeme iyyuu hamaan anatti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati na wajjin jirta. Uleen keetiif dhaabbiin kee ana hin jajjabeessu jedha. Lakkoofsa 5 immoo utuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf hin qopheessitaa, mataa koos dhadhaa ejersaa hin dibda, xoofoon koos guutee hin dhangala'a jedha. Asirratti akka ilaalu kan hin barbaadu Waaqayyo tiksee kootii jedha Daawit. Waaqayyo tiksee kooti jennee dubbachuudhaaf Waaqayyo tiksee kootii waan amma dubbatan hundumtuu jireenya kooti karaa Yesuus Kiristoos naa ta'a jennee dubbachuu fi lammata dhalachuutu nurra jira. Waaqayyoon uumaa nama hundumaati. Nama hundumaa isatu uume. Nama hundumaan jaallata. Mucaasaa Yesuus Kiristoosiin kan kenne nama hundumaati. Sanyii biyya lafaarra jiru hundumaa warra hammeenya keessa jiran, warra amma waldaa guban Waaqayyoon jaallata. Garuu asirratti namoota karaa gooftaa Yesuus Kiristoos
isatti araaraman namoota Yesuus Kiristoosin argatanii lammata dhalatanii isaan waaqa wajjin araaramanii ijoollee waaqayyoo ta'aniiru. Kanaaf wanti kun kan dubbatu waa'ee warra lammata dhalatee ijoollee waaqayyoo ta'e Yohaannis 1:12 warra isa amananiif ijoollee waaqayyoo akka ta'an haboo kenneef jedha. Kanaaf utuun dubbatin waan hin darbuun barbaanne asirratti yeroo hundumaa waan kana utuun tuqin hin darbu gaafa lallabu lammata dhalachuu jechuun akka Roomeen 10:9 dubbatutti Yesuus Kiristoos akka inni gooftaa ta'e yoo laphee keetti amante yoo afaan keetiin dubbatte hin fayyita jedha. Jireenyi bara baraa argachuun it's that simple. Yesuus Kiristoos gooftaa kooti inni lapheetti amanne afaan hin gaafa dubbannu maaliif kana dubbadha yeroo tokko mana gooftaa waldaa keessatti namooti maatiin keenya maatii waaqa beekan ta'uu danda'u yookaan ijoollee tajaajiltoota ta'uu dandeenya waldaa keessatti guddachuu dandeenya faarfannaa baruu dandeenya even gitaara fa'aa barree faarfachuu dandeenya sun hundumtuu gaariidha. Garuu jireenya bara baraa argachuudhaaf ijoollee waaqayyoo ta'uudhaaf waaqa wajjin araaramuudhaaf wanti barbaachisu tokko inni immoo Yesuus Kiristoosiin gooftaa koo jenne as our personal savior gaafa fudhannu du'a jireenya bara baraa kan argannu. Yeroo baay'ee kanan dubbadha iddoo adda addaa wangeela lallabuu baay'een jaalladha. Maaliif I am a living witness. An gaafan Ameerikaa dhufe yeroo dargii keessa dhufe lubuudhaaf jireenya kanan jiraadha jedha I've never dreamed. Yesuus Kiristoos gara jireenya koo dhufe haleluyaa al tokko na tuqe bara baraan jireenya koo geeddare. Namni ol lammata dhalate hin geeddarama. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf namoota mana dhageessan yookaan nama tokko waan sirba koo durii dhageessan maal jedha laatettanii namni seentan yoo jiraattan karaanis jireenyis dhugaanis Yesuus Kiristoos karaa isaa waaqatti araaramaa jireenya bara baraa argattu. Kanaafi kana keessa baay'ee hin deemu kan inni dubbatu iddoo kanatti waaqayyo tiksee kooti gaafa jedhu warra Yesuus Kiristoosiin amananii gooftaa koo jedhanidha. Warri hin fudhanne har'a akka fudhatanii sinna afeera hamshuma kun waldaadha. In case namni tokko illee yoo jira namni tokko ittiin yoo jiraate anaaf wannaa gammachuu guddaadha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaafi ani bowwaa dukkanaa gaaddidduu du'aa keessa sodaachisaa keessa yoon adeeme iyyuu hamaan anatti dhiyaata jedhee hin sodaadhu jedha. Mata dureen lallabbii kootii hin sodaatin jedha. Haleluyaa hin sodaadhu jedhame sagalee keessaniyyuu hin dhageenye hin sodaadhu jedha. Sagalee waaqayyoo humna qaba. Iddoo kanatti kan inni dubbatu iddoo kanatti waa'ee du'a foonii miti. Maaliif yeroo faarsaa Daawit arginu 23 wanti inni dubbatu hundumtuu waan jireenya kana keessatti maaliif provisionii kan nu barbaachisu biyya lafaa irratti waaqayyoon geggeeffamuu kan nu barbaachisu biyya lafaa irratti ayyaanaaf araara waaqayyoo kan barbaannu biyya lafaa irratti eegumsa kan nu barbaachisu biyya lafaa irratti. So the whole context yeroo tokko maanni beektu verse out of context fuunee gaafa lallabnus gaafa akkasuma nogonnu wannaa sirriin argannu. Maaliif wanti kun wanti inni dubbatu waa'ee jireenya biyya lafaa kanarraati. Maaliif kana jedhee yeroo tokko faarsaa Daawit 23 lafa du'aa gayiiti lafa boo'ichaati kan kataban. Waa'ee du'a foonii miti. Waa'ee du'a hafuuraati kan inni dubbatu. Kanaafi bowwaa du'aa gaaddidduu du'aa keessa yoon deeme gaafa jedhu biyya lafaa kana keessa gaafa jirru aniifis karaa Addaamiif Hewaan cubbuu biyya lafaa irratti dhufe irraa kan ka'e karaa du'a hafuuraa kan dhufe abaarsa biyya kana keessa dhufe cinqi biyya kana keessa dhufe wanti nuyi arginu hundumtu oriijinaalii akkasitti uumne waaqayyo nama gaarii uume nama wal qalu hin uumne nama isa tokko gadi qabeessa tokko jibbu hin uumne hundumtu everything was perfect. Amma cubbuun dhufutti gaafa cubbuun dhufu namni hin geeddarame. Sammuunsaa yaadisaa tootaalii hin geeddaramee isaaf godhe cubbuun. Kanaaf Yesuus Kiristoos namni gaafa argatu gaafa qalbii diddiirratu nama isuma nama meeqa ficee horii nama saamutu garraamii hoolaa ta'a. Yesuus Kiristoos dhugaadha. Nama jijjiira. Kanaaf kan lallabne Yesuus kanaaf waa'een du'a hafuuraa sun biyya lafaa irratti kan fide
waan baay'een kun utuu jiru utubannaa sana keessa deemnu maaliif Addaamiif waan karaa isaanii karaa du'a afuuraa cubbuun dhufee biyya lafaa kana keessatti hojjetaa jira. Biyya lafaa keessa kan jirru maaliif seera uumamaa boqonnaa 3 argitanii biyya lafaa abaarameera. Waaqayyo Addaamiin eeka kana hojjette kana taa'ee yeroon qabu dhaqee dubbisuudhaaf seera uumamaa boqonnaa 3 dubbiftanii abaarsi Waaqayyo biyya lafaa irratti dubbatee achirra jira. Isarratti immoo dabalee Qorontos 2 boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa seexanni mootii biyya lafaati. The God of this world, small g. Jedha seexanatu warra namannet irratti akka mootii ta'ee bitaa jira. Biyya lafaa kana isatu bita. Kanaafi asirratti waan tokko kilii godhee darbuun barbaada. Abaarsa lamatu jira. The curse of the fall and the curse of the law. Inni abaarsa kufaatii ilmoo namaatii fi abaarsa seeraa. Abaarsi seeraa macaafa Musee 5 keessa kan jiru sun abaarsa seeraati. Abaarsi kufaatii immoo seera uumamaa boqonnaa 3 Waaqayyo fakkeenyaaf Addaamiin amma jalqabdi biyyoodhaa biyyootti gara biyyootti deebisase jedhe. Physical death. Namni hundumtuu amma du'a. Asirraa hundumtuu gaafa yeroon ga'u hin du'a. Inni suni abaarsa kufaatii irraati kan dhufe. Dabalee immoo dubartiidhaan gaafa deessuu miixuu keessittan jabeessaa miixuudhaan deessaa jedha. Baay'ee si dhiba. Amma biyya kanaa Ameerikaadhaa gaafa manaa keessan deessu hundumti keessan beektu isin ol galuu hin danda'a abbaan manaa. Galtanii gaafa ilaaltama gaafa hawwiifaan dhalatanii waan hunduma teknooloojiin Ameerikaa baay'ee advaansiidha. Medical saayinsiin biyya kana waan baay'ee hojjetaniiru. Garuu waan kanas waraananii marfees godhanii maaloos jedhanii waan afaan Waaqayyoo keessaa ba'e baay'ee dhiba. Miixuu sana dhaabuu hin dandeenye. Sana hundumaa godhanii doktariinis nursiinis bira dhaabbatanii push jedhe. Maaliif afaan Waaqayyoo keessaa ba'e miixuudhaan deesse jedhe. That's curse of the fall. Kanaafi waan sun waan hin geeddaramneefi karaa du'a afuuraa wanti biyya kanarratti hojjetu lafa kanarratti hojjetu ammayyuu hojjetaa jira. Curse of the law isa jedhu immoo seera uumamaa macaafa Musee 5 kan jiru isarraa immoo Yesuus Kiristoos maal jedha? Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan abaarsa isaa seerichi nutti fidu jalaa nu fureeraa jedha. Abaarsa sanarraa totally we have been redeemed. Ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Waa'ee dhukkubaarra dhukkubi gaafa inni dhanna keenya tuqu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin dandeessu qaama koo Yesuus Kiristoos madaa dudda isaatiitiin waggaa 2000 gatii baaseera narraa buqqa'i jennee of keessaa buqqifna maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maaliif gatiin baafameera? Yesuus Kiristoos jedhee abaarsa karaa adda addaa hiyyummaa waan cinqii adda addaa keessaa Yesuus Kiristoos iddoo keenya ta'ee abaarsa sana keessaa nu fureera. Garuu curse of the fall yookaan abaarsa kufaatii still diilii godhaa jirra wajjiniin. Maaliif wannaa tokkoon isinitti hima. Lammata dhalachuun or salvation experience, it is past, present, and future. Sitti agarsiisa. Lammata nami dhalate jireenya keenya keessatti lammata dhalachuu waan sadii qaba. Isa darbee, isa ammaa, isa gara fuulduraa. Kan hundumaa walitti qabee jira. Yesuus Kiristoos gatii baaseera. Ulfinni isaaf haa ta'u. Isa darbee yeroon jedhu san past jedhu sana cubbuu keenyarraa waan kana hundumaa hojjenne Yesuus Kiristoosiin eega arganne jalqabne dhiigi Yesuus Kiristoos nu dhiqee mazgaba bara baraatti katabamne ijoollee Waaqayyoo taane bilisa baaneera. Ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Waan feetan yoo hojjettan nama kan ajjeeftan kanaan dura jiraattan gaafa Yesuus Kiristoosii argattanii jalqabdanii dhiigi Yesuus Kiristoos isin qulqulleesseera nu qulqulleesseera sadarbeerraa. Kanaaf namni Yesuus Kiristoosiin qabu amma yoo boqote gaafa biyya lafaa kana gadhiisu biyya isa bara baraa heaven is real achi deema.
When you breathe your last on earth, you breathe your first in heaven. Kanaaf namooti gooftaa Yesuus Kiristoosiin argatanii gaafa hafuura isa dhumaa asitti baafatanii hafuura isa jalqabaa immoo samii irratti haleluuyaa magaalaa bareedduu sana keessatti baafatu bara baraan jiraatu jechuudha namni Yesuus Kiristoosiin qabu. Kanaaf isa darbe gaafa jennu kanarraa bilisa nu baaseera maqaan Waaqayyoo eebbifamu jireenya bara baraa arganneerra. Isa ammaa immoo gaafa jennu gooftaa Yesuus Kiristoosii biyya lafaa isa hamaa kana wannaarraa just 1 second Galaatiyaarraa Hallelujah jerama agadala diabusan karraba adala daba Kristos akka fedha Waaqayyoo abbaa keenyaatti bara hamaa isa si'anaa kana keessaa nu baasuudhaaf jedhee sababii cubbuu keenyaaf dabarsee of kennee jedha. Amma keessatti meeraa past dubbadheera waa isaa present immoo biyya lafaa isa hamaa kana yeroo ammaa kan keessa deemnu kanarraa nu eeguudhaaf Kristos akka fedha Waaqayyootti abbaa keenyaatti bara hamaa isa si'anaa kana keessaa nu baasuudhaaf jedhee sababii cubbuu keenyaa dabarsee of kenne jedhe. Kanaaf namni Yesuus Kiristoosiin qabu namni ijoollee Waaqayyoo ta'e haleluuyaa namni lammata dhalate jireenya hamaa isa biyya lafaa kana keessatti isin eegama akka jedha sagaleen Waaqayyoo. So salvationiin lammata dhalachuun isa darbes isa ammaas maaliif biyyi kun biyya kufeedha biyya seexannitti mo'aa jiru chaalenjii baay'eetu jira. Amma fakkeenyaaf koronaa vaayirus raammoo tokkittiin biyya lafaa raafte. Amma Ameerikaan baay'ee biyya guddaa the most powerful nation on the planet. Gaafa raammoon sun socho'an tokko gochuu hin dandeenye isaanis mana cufatanii mana cufadhaa jedhan. Halleluuyaa maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Garuu maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Maanni sagalee Waaqayyoo irraa qorichi dhalateera jedha Luqaas 2:2. Nu garuu qoricha qabna mana. Era mangurra ba'adula diabusa. Warri ergamtoota gaafa inni qorichi dhalateera jedha. Fayyisaan afaan Ingiliziitiinis afaan Oromootiinis savior was born jedha. Afaan Oromootiinis fayyisaan dhalateera. Amaariffaan madaanitti oldu'aa jedha. Qorichi dhalateera jedha. Qorichatu jira mana kee. Qorichatu jira qe'ee kee. Qorichatu jira ijoollee kee keessa haleluuyaa. Qoricha sana waan qabnuufi. Waan nurratti dhufu waan hammeenya kanarraa nu eeguudhaaf Yesuus Kiristoos amanamaadha dabarsee of kenne akka fedha Waaqayyootti jedha. Kanaaf biyya lafaa isa hamaa kana keessa waan baay'ee amma waan tokko isin dhibu ani Faarsaa Daawit 91:16 ati manaan koos anis hawwiifaan ijoolleen koo xinnoo jalqabanii wannaadhaan beeku sammuutti beeku. By the way, Faarsaa Daawit 91:16 ijoollee keessanittis haadha manaa keessanittis abbaa manaa keessanittis memorize godhaa sagalee guddaatu achi keessa jira. Kanaaf sagalee akka sagaleen Waaqayyoo jedhu yoo achitti 1,000 mirga keetti 10,000 sittiin dhiyaatu jedha. Kanaaf waan dhufu hundumaarra Waaqayyo karaa gooftaa Yesuus Kiristoos nu eega. Eegumsi Waaqayyo nurra jira. Do you know? Yeroo mana ooftee manaa baatee manatti galtu don't take it for granted. Biyya kana nama maraate meeqatu jira? Nama jireenya isaa jibbe meeqatu jira? Yoollee ani speed limitii konan eegde jettee of eegde dhufee sirra bahuu danda'a. Kanaaf baanee kan gallu eegumsa Waaqayyootiin. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waan baay'ee jira xiyya baay'ee darbatama. Jiyyuu yeroo tokko yeroo Waaqayyoof galata galchinu Waaqayyo kanarraa nu oolchatanii yeroo dubbattanii nuyi isa jaan argine beenna. Waan meeqarraa si eege sitti fakkaata. Haleluuyaa. Waan meeqa keessaa si oolche sitti fakkaata. Dha'icha dingataarra boo'icharra jeena magadoos korroba odolodiyaa maqaan Waaqayyo eebbifamu. Waan meeqarraa si eegeeti kan asiinsi ga'e. Do you know that? Seexanni garaa si laafee miti kan lubbuun jirtu amma as keessa hor jirtan.
yookaan hin tuqu kana booddee jedhee miti. Waan danda'een si balleessuudha kan barbaadu maaliif Yohaannis 10 irraa maal jedhaa hattichi ajjeesuuf qaluuf hatuu dhufa ani garuu jireenya akkasii baay'atuuf hin dhufe Yesuus. Waaqayyotu si eege. Waaqayyotu ijoollee kee eege. Waaqayyoota haadha manaa kee abbaa manaa kee eege ulfinni Waaqayyoof haa ta'u jedhame. Waaqayyotu eege. Rooma Adiyanoossa. Ergamtooti Waaqayyoo naannoo keenya jiru. Ergamtoota isaa ergee engadda gaafa duraa darbe kanan lallabaa ture. Anatu dabareen kan koo ture waa ergamoota Waaqayyoo eegamteeti kan jirru. Waaqayyotu si eege. Waaqayyotu nu eege. Kanaafi kanatu natti bade kanatu natti bade hin gungumin Waaqayyoon galateeffadhu. Haleluuyaa. Waaqayyo jalqaba dubbii waan isin beektu waa'ee fayyina keessaniif baqa the joy of our salvation. Gammachuu lamata dhalachuu keenya we have to be so grateful. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Dukkana limitii keessa jireenya isa bara baraan ibiddatti nu deemsisu keessaa nu baase Yesuus. Haleluuyaa. Waa'ee sanaa galateeffadhu. Galateeffatteen fixu jireenya kee guutuu. Inni duwwaan hin ga'a. Waaqayyo garuu achirratti hin dhaabu. Akka nu eebbifnu akka nu eebbifamnuuf Yesuus Kiristoos. Kanaafi waan adda addaa irraa Waaqayyo nu eegeeti kan jiraannu. Salvation is past, present and future. Isa gara fuulduraa immoo the future jedhe isa gara fuulduraa immoo gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Haleluuyaa. Amen. Haleluuyaa. Haleluuyaa jedhaman isin nageenya. Amen. Argitu kun hundumtuu I'm telling you. PhD kudha lama yoo qabaatte fannifamee hafa. Haleluuyaa. Yoo birrii biliyoonii baankii qabaatte achi keessatti hafa. At the end of the day kasi wajjiniin laga ce'u. Leenca Yihudaa Yesuus Kiristoos seexan harkaa furtuu mana isaatii fuudhee mirga abbaa jiru Yesuus Kiristoos jedhama. Haleluuyaa. Gaafa inni lammata deebi'ee dhufu lafa biiliin hin jirre, lafa lolli hin jirre, lafa wal jeequun hin jirre, lafa wal ajjeesuun hin jirre, lafa manni hidhaa hin jirre. Jenodossee korrama adala. Perfect place. Amen. Haleluuyaa. Baay'een gammada gaafan kana share godhu. Achi deemna maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Heavenly place. Haleluuyaa. Akkuma Minnesota lafsin jirtanii akkuma Virginia kana iddoodha bakkadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaafi lammata dhalachuun past, present and future nin jedhee kanadha. Kanaafi Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos yeroo lammata dhalannu kana hundumaa walitti gatii baaseera. Garuu amma umrii dheeraa jiraannee gara isaa deemnutti yookaan gooftaa Yesuus Kiristoos dhufu biyya lafaarra gaafa deemnu gaafa jiraannu wannaan this curse of the fall abaarsii du'aa suni gaaddidduu achi gad lafa seexanni hojjetu keessa jirra. Yeroo inni biyya lafaarra taswannoo jedhu amma pireeshariin isaa nutti dhaga'ama. Amma coronavirusiin pireesharii isaa baay'ee nutti dhaga'ama. Maaliif biyya kufe keessa jirra. Addana jirra. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos Yohaannis 17 irraa maal jedhee akkanan biyya lafaarraa hin taane isaanis biyya lafaarraa miti jedha. Akka biyya lafaa keessaa isaan baaftu sin kadhadhu. Kadhata gooftaa yaadatu. Yohaannis 17 irraa garuu achi isaan jiranii akka hedduun si kadhadha jedhe. Ulfinni Yesuus. Haleluuyaa. Kanaafi Waaqayyo karaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama lammata dhalateef waan hundumaa xumureera. Garuu waan tokko amma biyya lafaa kana keessa jirrutti karaa kufaatii namaa karaa du'a hafuuraa gaaddidduun jiru suni gaafa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu amma yeroo dhumaatiif bakka dhufetti deebi'a. Yeroo sana wanti bira amma sitti garuu warri addana keessa jiru karaa adda addaa keessa dabalu. Kanaafi yeroo tokko wanti seexanni fidu biyya lafaarratti pireesharii isaa wiifiile. Garuu akka namoota gara biraa irratti hojjetutti nama gooftaan beenne irratti hojjetutti nurratti haboon qabu. Hallelujah. Yesuustu jedhe kana. Do you know that? Let me tell you. Lallabbii haa ta'u, barsiisa haa ta'u, amma waan barsiisaa jiru akka sagalee Waaqayyootti yoon ta'an hin fudhatina. Isa abaluun barsiisee miti. Sagalee Waaqayyoo maal jedhe? Kanaaf akka sagalee Waaqayyoo irra dhaabbannee ifa sagalee Waaqayyoo keessa
deemnu barbaada waaqayyo maaliif wal'aansoo baay'ee jira amantii kiristaanaa jechuun gooftaa argachuu jechuun is not just a red carpet there are rough roads in life and in ministry wanna baay'ee jira isa kan nu dabarsu hojii isa xumurame isa Yesuus Kiristoos fite seexanaan hin dandeessu gatiin nu bayre jechuudhaaf sagalee waaqayyoo dhaabbanneeti haboo mucummaatiin Amen. gatiin bayre hin dandeessu jechuudhaaf sagalee waaqayyoo irra dhaabbanneet kan deemuu dandeenyu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin dandeessu jennee haboo mucummaatiin kan lollee sodaa ari'uu dandeenyu yeroo sodaan dhufu yeroo seexanni karaa adda addaatiin dhufu kan ari'uu dandeenyu sagalee waaqayyoo irratti dhaabbanneeti meeshaan irratti qophamee hin hojjetu sagalee waaqayyoo haleluuyaa akkasan jedhe yeroo tokko ijoollee koo haadha manaa koo achurraa jalqaba yeroo tokko maaliin jedhaa hammeenyi irratti dubbatame hammeenyi ijoollee koo irratti dubbatame hammeenyi haadha manaa koo irratti dubbatame mana keenyaa jalqabna an irratti dubbatame maqaa Yesuus I reverse jedhee galagalcha lafa dubetti hin deebisa haleluuyaa meeshaan irratti tolfamee hin hojjetu jedha Isaayaas irraa wanti nuyi dabbannu is so powerful sagalee waaqayyoo duroo wanti dhaabbatu hin jiru sagalee waaqayyoo dubbadhaa sagalee waaqayyoo irratti raajaa sagalee waaqayyoo irratti labsaa sagalee waaqayyootiin bittinneessine keessa dabarra maaliif biyyi lafaa wal'aansoo baay'ee qaba waan nama sodaachisu siin hafaa karaa kana dhufaa isuma hundumaa maqaa Yesuus Kiristoosiin fashaleessine keessa dabarra maqaan waaqayyoo eebbifamu kanaaf nami amanu tokko listen to this nami amanu tokko eega lammata dhalate the most important thing in his life or in her life is sagalee waaqayyoo irra dhaabbachuu sagalee waaqayyoo ofii dubbisu karaa namaa miti God is a personal God yeroo baay'ee kana jedhe sagalee waaqayyoo maal akka inni jedhu meditate gochuu deddeebisanii I'm not talking about the head knowledge isa lapheetti nama maxxanu isatu dinqii hojjeta sammuutti let me tell you yoo sagaleen koo isin keessa jiraate isinis na keessa jiraattan waan Yohaannis 5:7 waan barbaaddanii kadhadhaa isinii ta'a jira gooftaa Yesuus Kiristoos kanaaf sagalee waaqayyoo nu keessa jiraachuu jechuun sammuu darbee of course our mind is a doorway to our spirit karaa sana dhufa nu laphee keenya keessatti gaafa ifu garuu seexanni si dura dhaabbachuu hin danda'u keessa keetii baa namti tokko akkas jedhan sponjii bishaan dhuge jedhe bishaan dhugee yoo akkas tuttan bishaantu facaa jedhe sagalee waaqayyootiin namni guutame seexanni gaafa ta'u itti facaa sagaleen waaqayyoo si fuuldura dhaabbachuu hin danda'u wanti sagaleen waaqayyoo dubbatu bara baraan dhugaadha maaliif sagaleen waaqayyoo faarsaa daawitirraa sagaleen waaqayyoo katabamee samiirra bara amma bara baraatti jiraata jedhe it never changes waan dubbate hojjeta sagaleen waaqayyoo yeroo tokko namooti maal godhu abaluuf maa hojjete jedhaniitu sagalee waaqayyoo experience namaatiin teesti gochuu nama sagaleen waaqayyoo experience namaatiin teesti hin ta'u inni teesti ta'ee ibidda keessa darbee kan darbeedha sagaleen waaqayyoo yoo jireenya tola isaatti hin hojjenne sagaleen waaqayyoo hin geeddarame jechuu miti sagaleen waaqayyoo waan jedhe dubba hojjeta wanta afaan kooti bee waan an jedhe erge utuun hojjetin gara kootiin deebi'u jira sagaleen waaqayyoo dhugaadha Amen. ittiin uumame hin hojjeta har'as reema adula diyaboosha kanaaf kaleessa har'as barabanaan sanuma gaafa jennu isa kaleessaas waa'ee Phexros faa waa'ee Daawit faa waa'ee Daani'el faa dubbannee dhiifnu miti we worship the same Jesus har'as Amen. Amen. kanaaf sagalee waaqayyoo irra gaafa dhaabbannu jireenya keenya keessatti waaqayyo dinqii jireenya keenyatu kanaaf namni eega lammata dhalate the most important thing in your life is to stand on the word of God to study the word of God keessa keessanitti sammuu keessanitti laphee keessanitti meditate gootanii keessa keenya keessatti akka inni ifu gochuutu nurra jira sagaleen waaqayyoo dhugaadha kanaaf waan baay'ee nama sodaachisutu jira har'a hin sodaatin siin jedha as keessa maal akka sodaattanii hin beeku maaliif seexanni hin dhaabbatu karaa kana nama fedhe hin ta'in hundumtuu sodaan hin dhufa jireenya namaatti garuu sagalee waaqayyootiin hin sodaadhu waaqayyo hafuura sodaa naan laanne God has not given me spirit of fear he has given me spirit of love power and sound mind jedha first chapter 1 2 Timothy chapter 1 verse 7 Timotheus isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 7
Afuura sodaan ullaan waaqayyo. Kanaaf sodaan gaafa dhufu hin sodaatin siin jedha har'a. Hin sodaatin kan siin jedhu President Biden miti. Yookaan Putin Raashiyaa miti. Yookaan mootii Chaayinaa miti. Isa lafaaf samii uume. Hin sodaatin gaafa jedhu. Hallelujaa. Akkuma dubbate kan si wajjin dhaabbatu. President Biden fa'a hin sodaatin siin jedhanii yeroo chaalenjiin tokko dhufu isaan iyyuu hin baqatu. Humni isaanii miti. Kan humni isaan daangeffamne. Kan bara baraan jiraatu. Kan hundumaa gararraa jiru. Kan waan hundumaa danda'u. Kan sirratti ka'e kana kan bittinneessu. Kan hin geeddarame. Afaan duwwaan utuu hin ta'in hojjetee kan agarsiise. Kan galaana diimaa gargar kute. Kan aduun akkaseen hin galle dhaabe. Kan reeffa guyyaa 4 boolla keessaa baase. Rooma adula diyaboosha. Waaqa sanatu hin sodaatu. Amen. Waan si sodaatu beeku. Waan adda addaa karaa fayyaa ta'u, karaa ijoollee, karaa bultii kee, whatever it is, sodaa si keessa jiru. Waaqayyo karaa koo sitti dubbata hin sodaatin jedhe. Amen. 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 Ani dubbatu jedha hallelujaa. Mee hallelujaa saba waaqayyo. Waan si sodaachisu hin beeku. Hin sodaatin siin jedha obboleettii koo. Hin sodaatin siin jedha obboleessa koo. Maaliif inni du'a mo'ee du'aa ka'e. Furtuu mana seexanaa harkaa fuudhe. Mirga abbaa jira. Yesuus Kiristoos. Ashoo. Keenya keessa qorichatu jira. Haleluyaa. Qorichatu jira. Yesuus jedhama inni molecha Yihudaa. Jeena magaba. Kanaaf lafa bu'aa dukkanaa afurri du'aa hojjetu keessatti gaafa keessa deddeebinu biyya lafaa kanarratti sagalee waaqayyoo isa katabame kana irratti labsinee keessa dabarra maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Gara mirga keetii 10,000 kufaa jedha. Dhuma jedhee informationii guutuuf yookaan afaaniin dubbachuu wanta it's real. Naannoo keetii wanti dhumaatiin erzikuikiin ka'ee asiin dhumee sittin dhiyaatu jedha. Yeroo tokko warri lallaban baay'ee dhimma itti ba'aniin dubartii tokkotu jedhan yeroo second world war. Booddee galgala dhufanii guyyaa manatti deebi'u galgala boombii dhufanii gaafa irratti boombii gadi buusu iyyuu halkan manaa ba'anii dhaqanii bakkee bulu jedhan. Awurooppaa keessa. Booddee gaaf tokko jaartiin tokko jirti. Jaartiin kuni gaafa sana hin deemne wajjiniin. Booddee deemanii eessatti bakka ajjeesaniiru jedhanii isaan bakkee keessa riba dhabanii taa'aa bulanii ganama gaafa dhufan dubartittiidhaan maal taate noo hin duuteedhanii tootali akkas kan yaadan. Maal taate maaliif hafteennaan utuun macaafa qulqulluu koo dubbisuu sagalee akka jedhuun argee jette. Inni Israa'eliin hin mugu hin rafu jedha. Innis riba dhabee anis riba dhabee akkamittiin taa'an rafuun irra jira. Amen. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Innis eegu hin mugu hin rafu. Amen. Eegu hin mugu hin rafu. Amma ijoolleen kaalejii jiran, ijoolleen keessan daddaa jiran, isin bira hin jirtan. Fageenyaan na dhoowwan jedheen dura haadha kooti. Finfinnee taa'ee beekiittiin akkas jedha bara. It's true. Garuu inni hin mugne, inni hin rafne, yeroo tokkotti iddoo hundumaatti kan argamu 24/7. Waaqi keenya ijisaa ijoollee keessan irra jira. Ijisaa maqaan waaqayyo eebbifamu. Lapheen keessan waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo baay'ee si jaallata obboleettii koo. Waaqayyo baay'ee si jaallata. Baay'ee si jaallata waaqayyo. Ganaa tubbuu keessa utuu jiru anutuunan ada biyya kanatti sirbaan turan Kolombiyaa roodiirra. Abagaas fa'aa wajjin sirban ture. Egaa biyya kana dhufe. Yeroo ani yaanni koo gama keetii jedhee waan nama hin beekneef sirbaa ture. Yeroo sana na jaallate Yesuus. Halleluuyaa. Maaraa ba'a balaliin. Eega mana isaa dhufe immoo how much more. Kana dhanamii kan hin beekne. Har'a seexanni dhufee sitti tasaasa. Ati har'a waan hin kadhanneef Waaqayyo isin jaallatu jedhe. Kadhata kee akka gaariitti kadhattus yeroo tokko immoo dadhabdes jaalalli Waaqayyoon geeddaramu ameen jedhe. Kana dhanamii Amen. Soomaaf sagadaan baay'ee jabaannu Waaqayyo na jaallatee inni jenna. Yeroo tokko immoo dadhabbiin jira. There are challenges in life. Yeroo immoo kadhachuu dadhabdan yeroo immoo akka ta'utti gochuu hin dandeenye sana Waaqayyo na dhiisee dadhamee Waaqayyoon geeddaramu. Waaqayyo nama jaalala bara baraatiin si jaallata. I am telling you, he never changed. Waaqayyo si jaallata. Waaqayyo si jaallata.
obboleessa koo. Amen. Kanaafi biyya lafaa kana gaafa deddeebinu Waaqayyo waan adda addaarraa nu eegee keessa nu dabarsa. Kanaafarra hin sodaatin isiniin jedha. Mee hin sodaadhu jedha. Amen. Yes, so that. Hallelujah. Biyya lafaa kana yoo argitanii waan baay'ee dubbatama. Let me tell you this. Waan kana reality isa baruutu nurra jira, dhugaa isaa baruun nurra jira. Dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos qaqqabaa jira. Ximootiyoos irraa maal jedha? Boqonnaa 3 boqonnaa 3 irraa natti fakkaata. Gara yeroo dhuma biyya lafaa cinqiin dabalaa akka deemu dubbata. Do you know? Kana booddee waan ittaanee dhufu hin beeknu. Amna kana maaliifi coronavirus nufa jennee hin yaanne. Yeroo dhufi gooftaa ga'u waan hundumtuu itti dabalaa deema. An biyya kana yeroo dargii jalqabeen jira. Waan baay'ee geeddarame biyyi kun akkas miti dur. An yeroo tokko National Airport jedhama Dana DC keessa Reagan National Airport. Yeroo tokko nami lallabu nami tajaajilu tokko dhufee nu bira tajaajilee irraanfadhu. Booddee anatu airportiitti buusan ture. Booddee bishaanan barbaade pure water maalu naa fide naane peeree bitee aeroplaanii keessa seenne deemee itti kenneeti kan hin gadi bu'e. Amma garuu akkas jettanii bishaan bitanii seenuuf miti. Ofii keessaniyyuu baranuuf seenuudhaaf waan meeqa wayyaa baaftanii jiran waan baay'een geeddaramaa deemu. Akkasuma bor immoo saarraarra geeddaramaa deemu. Gaafa biyya dhufi gooftaadhaa ga'u. Kanaafi waan baay'een yeroo geeddaramu kana keessa yeroo cinqiin adda addaa dhufaa jiru kana keessa aniif isin gaaddidduu isa hundumaa danda'uu jala jirra. Bobaa waaqayyoo ifa sana keessa jirra. Qoricha sana qe'ee keenyaa kana. Amantuu kana. Qe'ee keenya. Hallelujah. Isan naannoo ijoollee keenya yeroo isaan kaalee amma ijoolleen kun kaalee jiru walitti xinnoon lafa isaan rafanitti I believe with all my heart. Hawwii bukkee Jaashwaa bukkee ergamaan waaqayyo akka jiru nan amana. Maaliif wanta gochuun isatu eega isatti jenneera. Ijoolleen isatu eega. Reema katuu. Hallelujah. Isatu isin eega gaafa baatanii galtan nu waaqa qabna. Amen. Hallelujah. Namni Yesuus Kiristoos. Hallelujah. Yesus. Waaqolii baay'ee jira biyya lafaa. Meeqa kumaatama meeqa. Waaqi dhugaa. The only true God is God of the Bible. Hallelujah. Waaqa gaafa qulqulluu abbaa ilma hafuura qulqulluu isa waaqi keenya. Isatu si simate. Isa wajjin araaramte gammadi. Amen. Amen. Kee Yesuus jira. Naannoo waaqayyoo eebbifamu. Inni si eegu. Amen. Hin rafu hin sodaatin. Amen. Sagalee kana amani. Amen. Sodaatin hin raafamin waaqayyo amanamaadha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Hallelujah. Kanaafi biyya lafaa irratti waan adda addaa haa dhufu, waan adda addaa haa hojjetamu, cinqiin adda addaa haa odeeffamu, waan akka COVID haa ta'u, waaqayyo har'a hin sodaatinaa isiniin jedha. Amen. Yoo dhufe waan fedhe waaqa keenya hin sodaatinaa. Amen. Abakoo hin sodaatinaa. Ani isinii wajjin. Amen. Maal jedhee Daawit gaafa Goliyaadiin fuuldura dhaabbate inni afaan leencaa sanarraa na baase namicha dhanna hin qabanne kana keessa harkaa na baase jedhee he confessed the word of God. Akkuma qorqorraa kuti. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Kanaaf ijoolleen waaqayyoos keessa nama dhugaa ba'u baay'een qaba. Waan baay'ee isin dabarseera maaliif jireenya koottan ilaala. Waan baay'ee dabartaniit kan addana geessan. Even coronavirus kana keessa fayyaan jiraannee dabarree as jiraachuun coronavirusiin sun dhibeetuun ta'in nu irraa ofeenneetuun ta'in waaqayyotu nu eega ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Amen. Si dabarse obboleettii koo har'a amanamaadha. Amen. Amen. Yeroo Goliyaad fuuldura dhaabbatu inni kaleessa na dabarse har'as na dabarse jedhee amantiidhaan dubbadhu waaqi kee amanamaadha. Kanaafi waaqayyo har'a hin sodaatinaa isiniin jedha. Hallelujah. Keessa kan dabartan rakkina adda keessa kan dabartan waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo har'as teessoo isaarra jira. Kanaafi waaqayyo har'a
hin sodaatinaa nuun jedha. Mee hin sodaadhu jedha warrina dhageessan akka isin dhaga'u. Sodaadhu. Sodaadhu. Hallelujah. Maayinni beeku. Let me tell you this. Dhiiga Yesuus Kiristoos. Kiristoos baay'een itti amana. Hamaarraa nama eega. Ameen. Yeroo ergamaan du'aa darbe sana mana isaaniitti dhiiga hoolaa diban jedhe. Fakkeenya dhiiga Yesuus Kiristoos isa kakuu haaraa keessatti dhufe sana. Eega dhiigi hoolaa waan kafanantii qabaniif dhiigi hoolaa hafuura du'aa dabarse how much more dhiigi qulqulluun dhiigi Kiristoos inni bara baraan araara dubbatu sin ammam si eega. Hallelujah. Ooftanii yeroo baatanii deemtan kanan irratti dubbadhan dhiiga Yesuus Kiristoosiinan of Amen. Yesuus Kiristoos keessan of dhossa jettanii irratti labsa ijoollee keessanii yeroo tokko do you know waan tokko booddeetti hafummaan isinitti hin fakkaatin gowwaa ta'a mana Waaqayyoo keessatti. Amen. Beenne jedhanii wannaan irraa fagaatu Waaqayyo kanarraa isin waan Waaqa duratti. Dhiigi Yesuus Kiristoos baay'ee humna kana hin jenne qaba. Hamaarraa si eega. Hamaarraa jiru. Eeloo Hallelujah. So powerful. Dhiigi Yesuus Kiristoos. Naaf gaafa wanti adda addaa itti dhufe ijoollee Israa'elirraa sana kan dabarse how much more dhiigi Yesuus Kiristoos. Har'as dhiigi Yesuus Kiristoos sitti dibameera ijoollee keetti dibameera hamaarraa si eega. No matter what comes. Amen. Jesus Christos. Me Jesus jedhiti me iyime. Hallelujah. Jesus. You are epiphany. Hallelujah. We ijoollee Jesus Christos akkas jedhe. Yohaannis 33 irratti gaafa anatti qabamtanii jiraattanii nagaan akkasinii ta'u isinitti himeera. Gaafa biyya lafaarra jirtanii gidiraa adda addaa qabdu. Garuu ani biyya lafaa mo'eeraati. Cheer up jedha. There are challenges. Maaliif akkuma sila isinitti hime Gooftaa Yesuus Kiristoosin argachuu jechuun challengein hin jiru jechuu miti wangeela dhugaa miti isin. Hin dhufa. Challenge sana cabsinee baana maqaa Yesuus Kiristoos. Amen. Amen. Yeroo galaanni diimaan sun dhaabbate booddeen Fara'oon yeroo fardi Fara'oon irratti hafuura baafatu sun cinqii miti. Yeroo sana galaana wanna gargar hiree warra booddee jiran immoo achi keessatti dhidhimse maqaan Yesuus Kiristoosiin ammayyuu eebbifamu. Diina keessa argitan jedha Museen lammata hin argitaniiti. Hallelujah. Amen. Diina si cinqarra maqaa Yesuus Kiristoosiin akkan arginetti Waaqayyo sirraa barbadeessa. Ameen jedhu. Amen. Kanaaf hallelujah. Hallelujah. Guddaa akkasii qabna. Hallelujah. 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 Iddoo tokko dubbadheetan xumuraa hin kadhanna. Lakkoofsa 5 bira deemnee Pastor yeroo qaba. Iddoo tokko lakkoofsa 5 Faarsaa Daawitirraa akkuma isiniin jedhee lakkoofsa 1-4-5 lakkoofsa 5 irraa maal jedhaa? Faarsaa Daawit lakkoofsa 5 Hallelujah. Riba adalada akkada dabatu badiyaa buusa. Hallelujah. Faarsaa Daawit 23 lakkoofsa 5 irraa maal jedhaa? Utuma warrina cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf hin qopheessita. Mataa koos dhadhaa ejersaa hin dibda. Xoofoon koos guutee irraa hin dhangala'a jedha. Hallelujah. Inni afaan Ingilizii maaliif afaan Ingilizii Amaariffaa afaan Oromoo caalaa afaan ishii guddateera kanaaf isa hojii walitti qabnee ilaalla. Kanaaf jedheen maal jedha afaan Ingiliziitiin? You prepare a table before me in the presence of my enemies jedha. Hallelujah. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Maalni biyya lafaa kana keessa gaafa jirru sodaachisaa dukkana du'aa jala jirra. Gaaddidduudha. Gaaddidduu godheera Yesuus Kiristoos.
humna isaa keessaa Amen. kan waaqayyo eebbifamu nurratti gaaddidduudha. Hallelujah. Keessaa fuudhee Yesuus Kiristoos hin cabse. Amen. Du'a Amen. Yesuus bara. Hallelujah. Amen. Kanaafi you prepare a table before me gaafa jedhu a table ni jedhamu irbaata qulqullinni from the Holy Communion the Lord's table jedhama. Gabatee gooftaa jedhama maqaan isaa tokko. The Lord's table gabatee irbaata gooftaa jedha. Kanaafi irbaata qulqulluu gaafa fudhannu an baay'een jaalladha waa'ee dhiiga Yesuusiif foon Yesuus I enjoy it. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Foon sana nyaannee dhiiga sana dhufnee jireenya bara baraa argannu. Ameen jedha. Amen. Hallelujah. Amen. Dhiiga kun dhufnee jireenya hin qabu jedha gooftaa Yesuus Kiristoos. Gaafa Holy Communion irbaata qulqulluu sana gaafa fudhattani the Lord's table gabatee sanarra isa wannaan sun irra taa'e sanarra wanti hin jirre hin jiru. Maaliif irbaati qulqulluun kan inni represent godhu du'ee du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos foonsaa dhiiga isaa represent godha. Kanaaf karaa gooftaa Yesuus Kiristoos karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin cubbuu Addaamiif Hewaaniin isa nu jalaa awwaalame isa dhabne hundumaa deebisee nuuf fide gooftaa Yesuus Kiristoos ulfinni isaaf haa ta'u. Amen. Kanaaf Xiimotewos isa 1:4-8 irraa maal jedha afaan Oromoo mataa kootiin deemee dubbisuuf yeroon qabu katabadhaa. 1 Timothy chapter 4 verse 8 Xiimotewos isa jalqaba 4:8 irraa waaqayyoon fakkaachuun jireenya isa kanaafis isa dhufuufis bu'aa guddaa qaba jedha. Amen. Hallelujah. Kanaaf gaafa nami gooftaa Yesuus Kiristoosiin amane please listen to this. Nami gooftaa Yesuus Kiristoosiin amane gooftaa Yesuus Kiristoosiin argachuun wannaa gara heebanii gara jireenya bara baraa nu geessu duwwaadhaaf miti. Of course that's the most important thing. Inni jalqabaa inni guddaan inni wanti hin qixxeessitanii hin qabne jireenya bara baraati. Sana duwwaadhaafis miti. Biyya lafaarrattis jireenya keenyaafis waan nu barbaachisu gatii nu baaseera Yesuus Kiristoos. Amen. Lafaarratti waa'ee fayyaa, waa'ee eegumsaa, waan nu barbaachisu, waan hundumaa Yesuus Kiristoos gatii baaseera. Amma hundumaa deemee dubbisee wannaan jedhu malee biyya lamaanuutiif gatii baaseera. Isa kanaafis isa dhufuufis. Let me tell you this. Maalitti amanaa I believe in balanced teaching. Agarso tokko ambeetu amantii barumsa tokko fuutanii yoo to the extreme gootanii meaning biraa qabaata gidduu just stay in the middle of the road. Kanaaf nami tokko waa'ee samiirraa duwwaadhaa jedhanii waa'ee biyya lafaa bakka achuma jedhanii waan fedhe isa ta'u ani isa sana argadhee jedhanii waan biyya lafaa ignoorii godhu nami tokko. Warri tokko immoo waa'ee isa samii dhiisanii akkuma waan kumamee waggaa kumamee kas jiraatanii lafarratti maxxansamanii waa'ee fooqii waa'ee maalii duwwaa dubbatu waa'ee samiin dubbatan lamaan isaa sirrii miti. Waaqayyo isa biyya lafaatiifis isa bara baraatiifis gatii baasee baalaansii goonee ilaaluun nurra jira. Maaliif biyya lafaarra gaafa jiraannuudha wangeela kan lallabnu. Biyya lafaarra gaafa jiraannuudha waaqayyo nutti kan we are the ambassadors of Christ. Nu afaan waaqayyooti miilla waaqayyooti nu keessa goree hojjeta waaqayyo. Phaawulos faa Daawit faa Abrahaam faa Daani'eel faa xumuranii waaqa bira jiru amma dabareen kan keenya. Kanaaf nu isin soogidda biyya lafaati. Ati soogidda bara. Ati ifa biyya lafaati. Yeroon ati hojjettu iddoo kee irraa ka'ee ergamaan waaqayyoon si bira jiruuf hin eegamu. Waaqayyo keessa darbee warra jaaman sana ija isaanii banuudhaaf. Mootiin biyya lafaa ija isaanii jaamseera karaa keenya namoota qaqqaba. Waan biyya lafaa we cannot ignore it. Wangeela lallabuudhaaf horii barbaachisa miti obbolaa koo. Namooti tokko waa'ee horii yeroo itti kaaftan jedhu an akkasin jedhe iddoo tokkotti tuun lallabu yoo isin jibbisiisa abita'u bira deemi jedhaa kabalaa natti ergaan jedhe. Kanaaf we need money biyya lafaa irratti. I'm not talking about when kas godhadhe horii kana qaba jedhe wannoo jedhe God is my witness. An lapheen an qabu waa'ee wangeela Yesuus. Amen. Wangeelli ittiin lallabamu. Inni sirba sana keessaa na baasa namoota baay'ee jira namooti keenya biyya akka ittiin baaniif horii barbaachisa.
Maaliifi wangeelli kenna tolanuu kenname. Waan baafne hin qabne. Garuu paakeejiin waraqata ittiin maranii erganii horii barbaachisa. You cannot do anything without money. Ameen jedhaa maaloo kana. Amen. Horii akka diinaatti hin ilaalinaa isiniin jechuuf hin jedhe calna jalaa jettani. Amen. Amen. Waan nu barbaachisu biyya lafaarraa ignorii utuu hin godhin isa samiirraas isa lafarraas baalaansi goonee akka qabannuudha Waaqayyo nurraa barbaada. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Amen. Yeroo keessan dheeraan fudhadhu. Kanaafi wannaa sanarra gabatee sanarra gabatee Waaqayyo nu qopheesse sanarra the Lord's table. Diina koo godhu you prepare a table before me in the presence of my enemies jedha. Hallelujah. Gooftaa Yesuus Kiristoos. Barbaati gurgurtaa represent godha. Lafa sanarra gabatee sanarra wanti hin jirre hin jiru. Lammata dhalachuurraa jalqabee afur qulqulluun guutamu eebbifamu sammuun keenya gammachuudhaan guutamu everything waan kareessu achirra jira. Achi gabatee sanarra jira. Maaliif du'ee du'aa ka'uu Yesuus representii godha. Wanti sun du'aa ka'uu koo kana dubbattu jedhe Yesuus Kiristoos. Wanti nu arganne hundumtu eebbi nu arganne hundumtu lammata dhalachuurraa ka'ee karaa du'ee du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos nu ta'e ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Amen. Irbaata nuu qopheesseera. Kan nuu qophaa'e immoo in the presence of my enemies jedhe diinni keenya seexana. Hallelujah. Ameen jedhaa maaloo kana. Amen. Lafa seexanni bitu. Seexanaan he is the God of this world, small g. Mootii biyya lafaa jedha. Lafa seexanni bitutti lafa naannoo keenyatti warri demons lafa guutanitti achi gidduutti kan inni nuu qopheesse. Amen. Hallelujah. Amen. Seexanni biyya lafaarra jira. Yesuus Kiristoos immoo teessoo abbaa third heaven. Hallelujah. Achi jira. Positional nu keessa immoo positionally laphee keenya keessa jira. Nu wajjin jira. Physically. Amen. Kanaafi diina sana gidduutti kan inni nuu qopheesse. Kanaaf wallaansoo si qaba. Eebba Waaqayyo akkati namooti tokko eebbi sun gabateen sun jiraachuu iyyuu hin beekan. Lammata dhalataniiru waan tokko they don't have clue. Sagalee Waaqayyoon dubbisanii torbanitti waldaa dhaqaniitu lallabbiirumaan jiraatu. Isa booddee sagalee Waaqayyoon dubbisanii achuma dhaqanii ililil jedhanii torban tokko immoo lafa Baaybiliin jiru hin beekan. Akkasittiin eessa ga'uu hin dandeenyu. Akkasii gabatee isa qophaa'e sanarra waan jiru hin beeku. So they cannot take advantage of it. Waaqayyo ija keenya haa banu. Amen. Waaqayyo eebbifamu. Kanaaf lafa inni qopheessana diinota keenya gidduu lafa seexanii jiru. Maaliifi seexan kana aragee fixee maaliif akkas jeeqamne yoo jettan amma Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti haboo qabu waddana jiraachuuf. Maaliifi Addaamtu dabarsee itti kenne. Waaqayyo Addaamiif kenne. Ilmoo namaatiif kenne. Namattu dabarsee itti kenne. Gaafa Yesuus Kiristoos dhufu iddoo isaatti gala seexanni isa booddee bara baraa amma bara baraatti jireenya eebbifamaa jireenya mudaa hin qabne yeroo sana kan jiraannu. Amma biyya inni keessa jiru. He has a right. Maaliifi maal jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo qore yeroo eegannee guyyaa 40 soome booddee yeroo qore biyyi lafaa kun hundumtuu dabarsee naa kennameera yoo naa sagadde siin kennaa jedheen gooftaadhaan. Gooftaa Yesuus Kiristoos waaqa kee duwwaadhaaf sagadi jedhee katameera. Narraa deemi jedhee achumatti mataasaa dha'e. Fannoo irratti hin xumure maqaan Yesuus Kiristoos eebbifamu. Kanaafi gooftaa Yesuus Kiristoos iyyuu hin qabu kan kee miti hin jenneen cal jedhe. Maaliifi Addaam dabarsee itti kenneera. Amma Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti seexanni biyya lafaarra jira. Kanaafi sagalee Waaqayyoo irra dhaabbannee isa nuti kana akka enjoy goonu harka keenya hiixannee irbaata beektumni akka wajjin nyaannamini biyya. Hiixattanii akka nyaattaniif you have to have the word of God. Akkas jedhee katabeera. Madaa dudda Yesuusiin fayyeera gaafa jettanii dhukkubarraa fayyuu nyaattu. Amen. Maqaan Yesuus Kiristoos inni sammuu namaa darbu na eega gaafa jettanii inni cinqina adda addaa gaafa dhufu achirraa nagaa nyaattu. Maqaan Waaqayyoo. Meeshaan sirratti tolfame hin hojjetu gaafa jedhu eegumsa Waaqayyoo of nyaattu. Du'ee du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos. Irbaata qulqulluu gaafa
Kanaaf maaddii naa qopheessitu you prepare a table before me in the presence of God jedha. Kanaaf Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos waan nu godhe hundumaa sagalee Waaqayyo irra dhaabbannee akka enjoy goonu kun fedha Waaqayyooti. Kanaaf har'a hin sodaatin gaafa siin jedhu akkan jedhe President Biden hin sodaatin siin jedhu. Waaqa salafaaf samaayii uume. Amen. Ajjeesee irbaata sana sii qopheesse. Hin sodaatin siin jedha. Amani duwwaa jedhe. Amen. Sagalee Waaqayyo dhufanii mucaan kee duutee jedhan Yesuus Kiristoos akka jedhe. Amani duwwaa jedhe. Amani duwwaa du'eera jedhanii hin ka'a amanii siin jedhe. Amen. Wanti jettu hin ka'aati amani hin kaasa Waaqayyo. Isa du'e wanta keeziin kun jalaa du'eera gaafa jettu waan karaa immigireeshinii haa ta'u waan I don't know Waaqayyo kaasuu danda'a. Hin danda'u. Waaqayyo haboo sana nuu kennee pireesharii biyya lafaa kana jiru keessatti gabatee sana nuu qopheesseerra nu eebbifamneerra. Kanaaf obbolaa koo let me tell you something. Waa'ee eebbaa nami gaafa dubbatu resisting godhina. Waa'ee fayyinaa nami gaafa dubbatu resisting godhina. Sagalee Waaqayyo maaliif waan dhagee nama tokko gaafa oppose godhan dhageera. Do you know that? Wanti isin oppose gootan sagalee Waaqayyo hin hojjetu jireenya keessanitti. Madaa dudda Yesuus Kiristoos hin fayyeera isa jedhu Waaqayyo I don't know akkanitti ibsuun beeku wannaa san eeguudhaaf Waaqayyo roto wanna fayyisuu hin danda'u jedhee namni dubbate Waaqayyo fayyisuu hin danda'u jedhe jireenya keessanitti hin hojjetu. Lallabii lallabame irratti barsiisa barsiifame irratti opposing godhina. As long as wanti sin dhageessan wanti namni sun lallabu sagalee Waaqayyo irra amma jiraatutti isaan kan beeknu kun ta'uu hin danda'u jettanii irratti hin dubbatina. Gaafa wannaa gootan wanti sin opposing gootanii jireenya keessanitti hin hojjetu. Kanaaf obbolaa hin sodaatinaa gaafa sin hin jedhu waan nu barbaachisu hundumaa nu qopheesseera. Lola baay'eetu Amen. you don't even know what comes next. Kana isinitti hima. Yeroo tokko maal jette beektu nama gara 600 ta'a telefoonii nan tajaajila. Yeroo baay'ee ibidda sana 2020 dubartiin tokko maal jette hin irraanfadhu sagaleessee hundumaa gidduudhaan wanna jette akkasuma onlaayinii ture obbolaa koo jette ani mana Waaqayyoo keessattan guddadhee ijoollummaadhaa jalqabee jette ijoollee laman qaba I'm a single mom jette booddee coronavirusii positive ta'ee ijoollee koo mana apartmentii keessa jiraatti ijoolleen koo saaloonii godhee mana keessatti of cufeen jira waanan gochuun jiru na harkaa badee jette kadhatis maaloonis waanan gochuu danda'u tokko dhabeera maaloo naa keessa kootu boo'e dhugaan isinitti hima keessa kootu boo'e maaliif beektaa gaafa balbala cufadhaa jedhanii warri White House ofii cufatanii manatti ol galaa jedhani kan si wajjin ol gale Yesuus duwwaadha. Amen. Jaarsolii waldaa si biran jiru. Karaa kunuuti si biran jiru. Yesuus duwwaatu si biran jiru. Amen. Yeroo salphaa miti. Inni immoo waan hundumaa danda'a. Kanaaf Waaqayyoon you can no more know God more than you know the word of God. Sagalee Waaqayyoo amma beektan caalaa Waaqa beekuu hin dandeessan. Waan namni sitti mumiti kuni. God is a personal God. You have to sagalee Waaqayyoo irratti dhaabbatanii. Kanaaf obbolaa koo hin sodaatin isiniin jedha. Maaddi isinii ergamtooti koo isin naanna'anii jiru. Yesuus irra jira. Hin sodaatinaa jedha. Amen. Inni isin eeguu hin mugu hin rafu. Hin sodaatinaa jedha. Amen. Yesuus garuu waan dubbatan sana homaattu utuu hin fudhatin geggeessitu mana sagadaa sanaan hin sodaatin amani duwwaa jedha. Amani duwwaa. Chaalenjii isin qabdan chaalenjiin jira kan isinitti hime waan baay'ee jira waan keessa dabartan hin beeku. Har'a Waaqayyo hin sodaatin isiniin jedha. Amen. Atin jedha sagaleen Waaqayyo. Kana maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Kanaaf har'a Waaqayyo hin sodaatin gaafa nuun jedhu waan nu barbaachisu gatii baasee karaa Yesuus Kiristoos nu xumuree hin sodaatin nuun jedhu. Karaa keenyaan sagalee Waaqayyo irra dhaabbanne waan Waaqayyo nuun jedhe keessa akka gallu Waaqayyo nu haa gargaaru. Amen. Beessaku ergaan irratti ni qabu hin sodaatin an du'a mo'eera.
Hallelujah. Amen. isa jeequ Amen. biyya lafaa Amen. keessa biyya keessa kan biyya lafaa mo'eera si gosa sodaate kanaan si mo'eera madaa dudda kootiin yesuustu gatii baase harka isaa reeboo toloo diiyaaboos harka isaa Hallelujah. warra Amen. Roman soldiers loltoota warra Roomaa sana warra hafuura wannaadhaan guutaman sana si'a 39 harka hidhame maqaan Yesuus eebbifamu. Gaafa Amen. kan tokko irra bu'u mataa 5 qaba. Lafee cabaa xammuuzii maaloo qaba. Al tokko gaafa irra buusan 5 boccoqee baa dhanna gooftaa keeti. Dhanna gooftaa kootii gooftaa. Amen. Dhugaadha. Gatii baase bara. Gatii nuu baase. Dhukkuba calee ni buqqa'e gaafa seetan dhukkuba sirratti fidu maqaa Yesuus Kiristoosiin madaa dudda Yesuus Kiristoosiin an fayyeera. Hallelujah. Amen. Amen. Inni Israa'eliin eegu hin mugu hin rafu. Maqaan Amen. Waaqayyoo. Amen. Kanaaf Waaqayyo har'a Amen. hin sodaatinaa isiniin jedha. Amen. Amen. Let Amen. me tell you this. Amen. 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 Warri the first century church warri waldaa seen jalqaba macaafa qulqulluu guutuullee hin qaban turan. Garuu hafuura qulqulluumaan wannaa ta'anii du'ee du'a kan gooftaa Yesuus Kiristoos laphee isaanii keessatti fe lafa sochoosaniiti kan darban sagalee Waaqayyoo amananii beekumsa baay'ee hin qaban. Jiyooloojii baay'ee hin barre koomantiriin hin jiru. Isatti dubbatame sagalee kana qabatan. Haleluuyaa. Warra Amen. Kan akka seen dhalatte balleessuudhaan warra akka Neeroofa warra akka Heroodis fa'aa caccabsanii keessa darban maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Hallelujah. Amen. Nummoo we are in the best of best time. Macaafa qulqulluu 66 xumuramee harka keenya jira. Anama afaan meeqaan hin qaba mana koo keessaa. Koomentirii meeqatu jira. Hafuura qulqulluu qabna. Isaan caalaa hojjechuu maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amen. Isaan gomjaanu isa caala Waaqayyo. Amen. Sagalee Waaqayyoo dhaabbadhaa. Waaqayyo har'a siin jedha. Hin sodaatu. Amanii dhufaase. Maqaan Amen. Waaqayyoo. Haleluuyaa. Asirrattan xumura ergaa koo rakkina adda addaa nama qabdaniif kadhachuun barbaada. Jalqaba fakkii namoonni laayinii kanarra seentan yoo jiraatan namni tokko biyyaas naa bilbilanii turanii seenanaan jedhani. I don't know. Nami addanarra jirtan nami gooftaan beekne yoo jiraattan the most important thing eebbi kun hundumtuu kun balballisaa Yesuus Kiristoos. Amen. Waan hundumtuun darba. Kan hin dabarre amma waggaa 120 jiraattan it goes by baay'ee sokka jireenya bara baraa kan namaa kennu Yesuus Kiristoos. Inni Amen. gatii cubbuu baaseera ofirratti fudhatee isatti amantan jireenya bara baraa argattu. Yoo as keessa jiraattan gara gooftaatti dhufuu yoo barbaaddanii ana wajjin kadhata kana kadhattu isa booddee jireenya bara baraa argattu. Nami yoo jiraattan of course waldaadha naa gala in case nami yoo jiraate jechuu kooti. Namichi humti inni durii ani koo gama keetii jedhu maal jedhettanii dhaggeeffachuu dhuftan jechuu kooti. In case nami tokkollee yoo argame yoo jiraattanii gooftaa Yesuus Kiristoos hin fayyisaa. Kadhatanan jedhu kana na wajjiniin kadhattu jirtu addana keessa maalu sagalee keessan nu dhageessisa. Humna jabaa qabaa, humna jabaa qabaa, humna jabaa qabaa, waldeenii ajamaa. Humna jabaa qabaa, humna jabaa qabaa, humna jabaa qabaa, amantii ajamaa. Gaalanoota dhaabaa, gaara tabboomamaa. Firoma ibidda tudhama naafa tolqabama jaamatu banama seena jijjiirama galmee dubbifama.